Viidiyoo irraa keessatti bilbila harka keessan jiru fayyadamuun dabalataanis gargaarsa aappii isinitti agarsiisuudhaan yoo xiqqaate ji'aan $25 haga $100tti jechuunis immoo qarshii Itoophiyaan qarshii 3,000 haga 11,000tti akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisuuf deema. Dursa garuu gara viidiyootti seensiniin akkuma beekamu viidiyoo kana immoo dursitanii laayikii chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuun dabalataanis hojiin hojjedhu kana sappoortii gochuu yoo barbaadan immoo hundumti keessan viidiyoo kana VPN fayyadamuun akkanaaf daawwattan isin gaafachaa. Amma yeroo isoo hin gubin gara viidiyootti seennu. Gara viidiyootti yommuu seennu jalqaba irratti wanta akka isin hubattan barbaadu tokko aappiiwwan ani isinitti agarsiisu kana fayyadamtanii just pocket money argachuu ni dandeessu. Just qarshii kaardii yookaanis immoo basic need keessan muraasa ittiin guuttanii argachuu ni dandeessu. Garuu immoo aappiiwwan kana fayyadamuudhaan financial freedom ni argadda jettanii hojii keessan just hojii focusiidhaan iskiiliidhaan hojjettan tokko dhiisuu hin qabdan jechuudha. Kanaafis aappiiwwan kana akka saayida siliitti furachuun amma teessan airdrooppii taaptaappii gootan just aappiiwwan leejiitii ta'an guyyaa listing deetii isin neeksinni akkasii deemtanii hojjechuudhaan akka saayida hasiliitti hojjechuun pocket money argachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafis wanti hubachuu qabdanii aappiiwwan kanarraa akka saayida siliitti qarshii muraasa argattu malee full time job gootanii wanta hojjechuu dandeessan miti jechuudha. Kanaafis erga kana hubattan immoo aappiin har'a isinitti agarsiisuuf deemu aappiin qarshii irraa hojjennu jechuudha. Coinflix jedhama. Aappii kana argachuudhaafis immoo gara Play Store deemuudhaan aappii kana haala kanaan buufachuu yookaanis immoo linkiin description irra yookaanis comment irratti pin isiniif godhu fayyadamtanii aappii kana directly deemtanii Play Store irraa install ni godhattu jechuudha. Sana boodas gara aappii kana yeroo seentanitti peejii jalqabaa irratti agreementii tiikii gochuu qabdantu jira. Kanaafis tiik boxii lamaan argamaa jira sana haala kanaan tiikii erga gootanii booddee login kan jedhu irra kilik gochuun email addressii keessan isin gaafata. Kanaafis email addressii bilbila keessan irra jiran irraa kan ittiin geemii kana taphachuu barbaadan yookaanis hojii onlaayinii hojjechuu barbaadan kana haala kanaan filachuudhaan gara steepii itti aanutti ni dabartu. Steepii isa kana irratti immoo enter invitation code to get 1000 point jedha. Kana jechuunis immoo yeroon koodii ani isinitti agarsiisu kana iddoo kana irratti galchuudhaan proceed jettanii pointii 1000 isiniif kenna jechuudha. Kunis akkuma isin just cal jettanii 0 irraa hin jalqabnee fi waan isin gargaaruuf koodii ani isinitti agarsiisaa jiru kana osoo hin dogoggoreen asirratti barreessuudhaan proceed ni jettu. Sana boodas haala argaa jirtan kanaan play and earn jedhee aappii kana jalatti wantoota ni hojjechuudhaan qarshii argachuu dandeenyu hundi isaanii kaataagoriidhaan nuuf tarreessee jira jechuudha. Kanaafis akka introduction isiniif ta'utti jalqaba irratti kaataagorii warra isin play earn jala halluu biluudhaan argaa jirtan kun warroota baay'ee simpilii akkasumas illee deeqaa tokko waan hin guunne gidduutti poointii gurguddaa irraa argachuu dandeessanidha. Akkasumas gara gadiitti immoo tasks jedhee digital turbine adgate akkasumas illee wantoota garaagaraa hamma xumuraatti isiniif tarreessee jira. Warri kun immoo just warra knowledge barbaadan yookaanis immoo beekumsa xiqqoo isin barbaadan waan ta'eef isin akka advantage'itti warra gara jalqabaatti argaman playtime, pop the balloon words akkasumas illee dig the coins kan jedhu kun warroota baay'ee salphaa akkasumas illee bifa faniidhaan point irraa sassaabbattan waan ta'eef warra gara gadii yoo just beekumsa wanta kana qaba jettan malee osoo deemtanii wantoota kanatti confuse of hin gootan ta'eeti recommending isin godha jechuudha. Kanaafis jalqaba irratti geemii yookaanis immoo taaskiin baay'ee salphaa aappii kanarraa hojjechuudhaan poointii argachuu dandeessanii playtime kan jedhudha. Kanaafis playtime kan jedhu kana keessa haala kana yeroo seentanitti kaataaloog jedhee jalqaba irratti yeroo peejii kanatti isin fidoo permission muraasa isin gaafachuu danda'a. Permission inni isin gaafatu salphaametti agree yookaanis immoo allow jechuun gaafa isin kennitanitti haala kanaan taaskii isiniif kenna jechuudha. Amma fakkeenyaaf taaskiin naaf kennamee jiru lamadha. Isa keessaa kan jalqaba irratti argamu pop block puzzle kan jedhudha. Kunis immoo geemiidha jechuudha. Isinis geemii kana taphachuudhaan per levelii coinflix kana coinii 3 isiniif kenna. Akkasumas illee totaal immoo geemii kana taphachuudhaan guyyaa tokko keessatti jechuudha hamma coinii 75tti argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafis offer inni isiniif kenne kun isinitti tola yoo ta'e coiniin kun taayimii keessa waliin compare gootanii words ni godha yoo ta'e iddoo play now kan jedhu irra click ni gootu yeroo sanatti automatically gara Play Store itti isin geessuudhaan
akka isin aappii argaa jirtan kana yookaanis geemii kana buusuudhaan bilbila keessan irratti taphattanii isin godha jechuudha. Kanaafis yeroo isin deemtanii bilbila keessan irratti geemii kana buusuun taphattan levelii keessan guddisaa deemtanitti leveliin coinii 3 isiniif kenna. Akkasumas immoo saatii dheeraa akkuma geemii sana irra turtanis coinii boonasii garaagaraa isiniif kenna jechuudha. Kanaafis play time haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Amma immoo lammaffaa irratti kan argamu pop the balloon maths kan jedhudha. Kana keessas al tokko pop the balloon maths kan jedhu keessa haala kanaan ni seentu. Yeroo sanattis opponent yookaanis immoo garee faallaa isin barbaachisa. Kanaafis find opponent kan jedhurra haala kana yeroo isin tuqxanitti opponent yookaanis garee faallaa isiniif kennuudhaan gara geemii kanaatti isin gashu jechuudha. Akkuma argaa jirtan geemii kana irratti daqiiqaa tokko qabdu. Daqiiqaa tokko isiniif kenname kana irratti immoo baloonii yookaanis afuuffeewwan lakkoofsa ofirraa qaban hir'isuu ta'uu danda'a, ida'uu ta'uu danda'a, baay'isuu ta'uu danda'a isiniif dhufee jira. Kanaafis lakkoofsota baloonii sana irra jiran yoo walitti da'uu qabdu ta'e daftanii walitti da'uu, yoo walirraa hir'isuu ta'e immoo walirraa hir'isuun gara gadiitti kaalkuleetarii isiniif kennamee jiru kana fayyadamuudhaan paappii ni gootu jechuudha yookaanis immoo ni dhoostu. Amma fakkeenyaaf torba hida'uu 10 afuuffeen qabu yoo naaf dhufe dafee torba hida'uu 10 jedhee goonan jedha. Yeroo sanatti afuuffeen sun paappii ta'a. Akkasumas ammas dafee hamma isiniif danda'amedha jechuudha karaa salphaa. Lakkoofsota asirra jiran kana yookaanis afuuffeewwan jiran kana hamma isiniif danda'ametti daqiiqaa isiniif kennamee jiru kana keessatti baay'ee isaa paappii gochuudhaan poointiin isa saabbatu jechuudha. Yeroo kanattis daqiiqaan tokko dhume yoo jedhu maatis question isin solvii goota yookaanis immoo baluunii isin pooppii gootan irratti hundaa'uudhaan iskoorii keessan isiniif ni ka'a. Garee faallaa caalaa iskoorii guddaa yoo fiddan immoo haala kanaan you get jedhee coinii 20 kennanaaf isiniif isaa oles isiniif kennuu danda'a. Yoo moomtanis isaa gad isiniif kenna jechuudha. Kanaafis haala kanaan pop the balloon maths isteeppii salphaa kanaan taphachuu dandeessu jechuudha. Akkasumas ammas gara booddeetti deebitanii pop the balloon words kan jedhu keessa haala kanaan seenuun find opponent kan jedhuudhaan tuqxu. Yeroo sanattis garee faallaa yookaanis immoo opponentii barbaaduudhaan daqiiqaa tokko isiniif kennee geemii jalqabaa sana pop the balloon kana amma immoo bifa haaraadhaan jechuunis wordiidhaan isiniif fida. Iddoo kanattis immoo wanti isin gootanii afuuffeewwan kana irratti wordii garaagaraa yookaanis jechoota jira. Amma fakkeenyaaf work yoo ta'e daftanii kiiboordii keessan fayyadamuun work jettanii booksii kana keessatti barreessuudhaan goonii jettu. Yeroo sanattis afuuffeewwan sun ni dha'u hamma isin daqiiqaa tokko gidduutti afuuffee kana paappii gochuu dandeessan iskoorii keessan gubbaa irratti isiniif qaba. Sana boodas gaafa daqiiqaan tokko dhumee jedhu yoo mootan yuuwiin jedhee coinii isiniif kenna. Yoo moomtan immoo coinii muraasa isiniif kennu yookaanis immoo isinii kennuu dhiisuu ni danda'a jechuudha. Kanaafis pop the balloon word immoo isteeppii salphaan isinitti agarsiisu kana fayyadamuudhaan taphattanii yoo moottan qabxii argachuu dandeessu jechuudha. Akkasumas illee inni itti aanee jiru immoo dig the coins kan jedhudha. Kunis isteeppii wal fakkaataadhaan dig the coins kan jedhu keessa haala kanaan seentu. Sana boodas booksii haala kana booksii 6 argaa jirtan kana isiniif kenne gara gadiitti coinii 3 isiniif kennee jira. Kanaafis yeroo kanatti wanti isin gootanii coiniiwwan kana booksii jiru kana keessatti iddoo barbaadan kaa'attu. Kana jechuunis iddoo opponentiin keessan gasii godhee hin hojjettanii yaaddan tokko haala kanaan keessanii kaa'attu. Anamma fakkeenyaaf haala kanaan coinii iddoowwan kana kaa'adheen jira. Sana boodas find opponent kan jedhu kanarraa kilikiin hin godha. Yeroo kanattis your turn naan jechaa jira halluu magariisaan. Kanaafis wantan godhu booksii opponentii koorraa argaa jirtan kanarraa kilikiin hin godha iddoo tokko keessa. Kanaafis yeroo kanatti iddoo inni coinii isaa kaa'atee jiru yoonnee poointii naaf ta'a. Akkasumas immoo yoon immoo dhabee haala kanaan stiikerii diimaa argaa jirtan kanaan akka miisii godhee natti hima jechuudha. Kanaafis lama taatanii taraan haala kanaan tarnii keessaniin taphattanii yoo isin dursitanii coinii nama sanaa iddoo inni kaa'e gasii gootanii ni mo'attu. Sababii mo'attaniifis immoo coinii isiniif kenna. Yoo isin mootan ta'e immoo nice try jechuudhaan haala kanaan emoojii saadii kana isiniif kaa'e akka isin irra deebitanii geemii kana taphattan yookaanis immoo deemtanii geemiiwwan biraa taphachuudhaan qabxii sassaabbattanii fi carraa isiniif kenna jechuudha. Kanaafis akkuma jalqabaa irratti isinitti hime geemiiwwan gara jalqabaa jiran kana pop the balloon, dig the coin akkasumas illee play time kan jedhu kana fayyadamuudhaan akka advantage'itti geemiiwwan kana fanii gochaa just yeroo keessanitti dabarsaa.
Dabalataanis immoo kooyinii irraa sassaabbattanii gaafa pooyintiin keessan pooyintii guddaa irra ga'e jedhu gara qarshiitti ni jijjiiratu jechuudha. Akkasumas illee akkuma nama jalqaba isinitti hime immoo beekumsa wanta kanaa nan qaba sarveewwan jiran kana hojjechuu nan danda'a ni jettu yoo ta'e immoo xiqqoo meeshaa hoompeejii keessan irraa haala kanaan gadi scrollii gootanii digital turbine, adgate, adgen akkasumas illee gara gadiitti immoo sarveewwan garaagaraa jiran kana deemtanii hojjechuun kana jechuunis yoo wanta kana deebisuu nan danda'a sarvee kana hojjechuu nan danda'a jettanii warra kanas akka advaanteejiitti fudhattanii kooyinii guddaa argachuu dandeessu. Iddoo kanatti warri taaskiif sarvee keessa jiranii ni cimu knowledge ni barbaadu akkasumas illee immoo kooyinii guddaa irraa yeroo salphaatti argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafis egaa taaskii kana hojjechuu akkasumas geemiiwwan sana taphachuudhaan gubbaa irratti kooyinii keessan erga baay'ifattanii booddee wanti isin gootanii wizdraaliidha. Isa dura garuu steeppii isin ittiin kooyinii hedduu argachuu dandeessan yookaanis immoo tiriikii baay'ee salphaa kooyinii baay'ee argachuudhaaf isin gargaaru tokko yoo jiraate gara gadiitti kaataagorii keenya jalaatti yookaanis immoo paaneliiwwan jiran keessaa opshiniiwwan jiran keessaa sheer kan jedhu jalaala kana yeroo seentanitti referaal koodii keessan isiniif kenna. Kanaafis isin referaal koodii bifa booldiidhaan barreeffamanii jiran kana aappii kana deemtanii bilbiloo hiriyoota keessan irratti buusuudhaan gaafa jalqaba gara aappii sanaa seentanitti invitation koodii keessan kana itti galchuun invaayitii gootanii pooyintii argachuu ni dandeessu jechuudha. Sababni isaas meetodii kana fayyadamuudhaan yeroo gabaabaa yoo xiqqaate torban tokko keessatti $25 haga 50 hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaafis wanti isin gootanii sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti aappii kana viidiyoo riiviyuu godhu hojjechuudhaan akka isaan referaal koodii keessan fayyadamaniif invaayitii isaan gochuudhaan karaa salphaa kanaan kooyinii hedduu argachuu dandeessu jechuudha. Xumura irrattis egaa erga meetodiiwwan ani isinitti hime kana fayyadamuun kooyinii hedduu walitti qabattanii booddee kooyinii keessan sana gara qarshiitti sirriitti jijjiirachuudha jechuudha. Kana gochuudhaafis immoo meenuu jiran keessaatti redeem kan jedhu jala haala kana yeroo seentanitti peepaalii fayyadamuudhaan kooyinii keessan 20,000 qabdu yoo ta'e gara $2tti 50,000 qabdu yoo ta'e gara $5 100 qabdu yoo ta'e $10 akkasumas illee isaa ol qabdu yoo ta'e immoo hammuma sana kooyinii qabdan irratti hundaa'uudhaan wizdraalii gochuu dandeessu jechuudha. Garuu immoo wanti isin hubachuu qabdanii amma fakkeenyaaf 100 ol qabdu yoo ta'e si'a lamatti baastu malee amma fakkeenyaaf 300 qabdu yoo ta'e kooyinii kooyinpiliiksii kana v-redeem iddoo jedhu irratti tuquudhaan iimeeyil adireesii peepaalii keessanitti galchuudhaan jalqaba irratti $10 baafattu itti aansuudhaanis isteeppii sana hordofuun $10 ammas amma $30 sana baafattanii jettanitti yookaanis kooyinii 300 baafattanii jettanitti piroosesii sana irra deddeebiitu bitu malee just withdraal limitiin isaa 100 jechuudha. Kanaafis egaa akkuma jalqaba isinitti hime aappii kana yeroo just hoobii keessanitti yookaanis immoo taayimii hojii hin qabnetti gara aappii kanaa seentanii geemiiwwan kana taphachaa fanii gochuudhaan kooyinii kana walitti qabattanii qarshii argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafis egaa viidiyoon irra isiniif qabadde kana fakkaata. Yeroo itti aanuttis immoo akkaataa ittiin aappii kanarraa qarshii keessan kana wizdraalii gootan akkasumas illee peepaal akkaawuntii akkaataa ittiin banattan akka inni isinitti agarsiisu yoo barbaaddan immoo viidiyoo kana laayikii gootanii yoo xiqqaate viidiyoon kun laayikii 1,500 ol ta'uu qaba. Akkasumas illee koomentii irratti paartu jechuu yoo na beeksistanii isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaafis egaa viidiyoon irraa kana fakkaata ture. Hammas viidiyoo biraan amma deebinee wal agarrutti nagaan naaf tura.